banamaan sagalicha dhaggeeffachuuf akka hafuurri qulqulluun nu barsiisuuf faana miilla keenyaan kaanee jaajjineetu Waaqayyoo na barsiisi jenna. Waaqa guddaatu jiraasi. Waaqayyo kana wajjin wal argaa kadhannaa. Sagalee Waaqayyoo keessatu kadhachaa irruun dubbisee kadhannaa. Nuyi kadhata keenya keessatti maqaa keessan oofnee hundumaa waa'ee hunduma keessaniif Waaqayyoon hin galateeffanna. Fuula Waaqayyo keenyaaf abbaa keenya irratti hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuu keessan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin abdachuutti jabaachuu keessan yaadanna. Obboloota nana Waaqayyo akka isin jaallate akka isin fudhates nu hin beekna. Gooftaa guddaa Waaqa jabaa abbaa amanamaa michuu dhugaa gargaaraa dhugaa si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Bara baraan teessoo kee irratti maqaan kee haa eebbifamu. Gaarummaa nutti agarsiifteef galanni siif haa ta'u. Araara ittiin baattee nu fiddeef galanni siif haa ta'u. Ayyaana ittiin jiraachiftee nama har'aanu gooteef galanni siif haa ta'u. Dadhabbii keenya keessatti humna nuu taate si haa galatu. Qobummaatti jajjabina nuu taate si haa galatu. Guyyaa beelaa nu soortee si haa galatu. Guyyaa qobummaa da'oo nuu taate si haa galatu. Nu gargaartee jireenyatti nu eeddee nama har'aa taane jirraa galatoomi. Dadhabbiin keenya, rinni keenya, dhabii keenya, iyyumi keenya, wal'aalummaan keenya yaa Waaqayyo harka kee nurraan deebifne jaalala keessa gaariin nu dandeessee ammallee kun warra carraqaboota nu gooteetta ulfaadhu. Kiyyoo baay'ee ture caccabsitee nu dabarsite. Boolla baay'ee qotame duuchitee nu dabarsite. Billaa hedduu qarame hurreessitee nu dabarsite. Walgahii hedduu ture diiddee nu dabarsite. Xinqolaa hedduu ture harkaa busheessite. Warra du'a keenya eegan du'aan nooftee jireenyaan nu hambifte. Qooda du'aa jireenyaan nu kaafte. Balbala nutti banteetta. Ulaagaa nu guuchifteetta. Tarree namaa nu dhaabdeetta. Abenezer ragaa gargaarsaa galatoomi. Bara baraan galatoomi. Du'aaf eegamne jireenyaaf taane. Gaddaaf eegamne galataaf taane. Abjuun du'aa sun fashalaa'eera. Qaxaroon du'aa sun diigameera. Awwaajiin du'aa sun rukutameera. Situ nu gargaare. Situ nu baate. Situ gara keenya gore. Kiyyichi cabee dabarreerra. Aangu hamaan fashalaa'ee dabarreerra. Beellami badiisaa fashalaa'ee dabarreerra. Mana keenya ililleetu jira. Mana keenya mo'achaatu jira. Galatoomi, galatoomi, galatoomi. Waaqayyo galatoomi. Abbaa galataa galatoomi. Mootii araaraa galatoomi. Angafa nagaa galatoomi. Bakkalcha barraaba gaayyaa maakatuuma. Waaqillaati biillafiina. Galatoomi bara baraan. Akka jedhame hin taane akka jette ta'e. Akka karoorfame hin taane akka karoora kee ta'e. Akka seexanni jedhe hin taane akka jette ta'e. Karaatti hafeera. Ilaara dooma karaatti hafeera. Harkaa dhangala'eera. Kuufame ammeenyaa dhangala'eera. Mareen jallinaa diigameera. Hangoon tonkaa'ii bushaa'eera. Humni jawwee waraanameera. Akeeka hinaaftuu karaatti hafeera. Dabarreerra galatoo. Utuma jabaa taatee jirtu dadhaboo kana firoonfatte. Ituma qulqulluu taatee cubbamoota kana firoonfatte. Ituuti gara keenya dhumne ulaagaatti lafa kana dhaabbannu hin qabnu. Siin ta'e wanti ta'e galanni siif haa ta'u. Amma immoo nu gidduutti argami. Ulaabbantii waaqaa nu ubbani. Jireenya keenya hiiki. Wanti gara keenyatti ergamu kan nu fayyanne kan nu barbaachifne. Kan nu hin feene kan fedhee nu barbaadu. Kanati nuuf hin feene dhokatee mul'ate. Xiyya kan nutti darbatu ergamaaf hojjetaan seexanaa lafa taa'ee humna darbatutti bishaanaa ta'u. Lafa taa'ee qinxiyya darbatutti bishaanaa ta'u. Humna dhiiga Yesuusiin bishaanaa ta'u. Aangoosaa busheesseera. Ergaasaa busheesseera. Mariyaasaa busheesseera. Ajandaasaa busheesseera. Sagantaasaa busheesseera. Tooftaasaa busheesseera. Fayyaa namaa kan hin barbaanne. Hiikamuu namaa kan hin jaallanne. Gammaduu namaa kan hin jaallanne. Waaqeffachuu namaa kan hin jaallanne. Balballi namaa banamuu kan hin jaallanne. Namni boqochuusaa kan hin jaallanne. Ol jedhee deemuu namaa kan hin jaallanne.
diinummaa kan facaasu, hammeenya kan facaasu, du'a kan facaasu, dhukkuba kan facaasu, jibba kan facaasu, hamee kan facaasu, soba kan facaasu, hafuurri of tuulummaa, hafuurri xinqolaa, hafuurri digimtii, hafuurri budaa, hafuurri dabtaraa, hafuurri qaallicha, hafuurri waaqa sarii, inni jireenya namaa nyaatu, inni jireenya namaa nyaatu, inni jilba namaa nyaatu, inni dinagdee namaa nyaatu, inni dhala namaa waraanu, ni gaa'ila namaa waraanu, ni waaqeffannaa namaa waraanu, boquu namaa gadi qabu kan barbaadu waraaneera, 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 tokkummaa saba kanaarraa waraaneera, qilleensarraa waraaneera, lafarraa waraaneera, lafa jalaa waraaneera, galaana tullootarraa waraaneera. Galatoomi abiddaan nu gidduu deddeebi, nagaaf gammachuun jireenya isaanii argatu, sagalee lallabamu kanaan dhaana hiikamu, asiitu waaqeffatanii manni isaanii haafachu, dinagdeen isaanii haafachu, spiritual economical isaanii haafachu, waan hundumaatti guutuu isaan godhi. jalqabaa maxumuraatti nu geggeessi ilma kee Yesuusin ameen. Noora gara ergaa Tasalonqee boqonnaa Saduraa Tasalonqee boqonnaa 1 lakkoofsa 2-4 dubbisa. Tasalonqee Saduraa boqonnaa 1 lakkoofsa 2-4 akka jedha dubbiin Waaqayyo. Nuyi kadhata keenya keessatti maqaa keessan oofnee yeroo hundumaa waa'ee keessaniif Waaqayyoon hin galateeffanna. Fuula Waaqayyo keenyaaf abbaa keenya duratti hojii amantii keessaniif, jaalalaaf dadhabuu keessaniif, gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin abdachuutti jabaachuu keessan in yaadanna. Obboloota nanaa Waaqayyo akka isin jaallatee akka isin fo'ates nu hin beeknaa. Ameen. Mata dureen koo ija afee jiraatu qabaachuu yookaan ija jiraataa qabaachuu waan jedhurattan dubbadha. Taa keenya keessatti akkuma amma ilaallu Phaawulostu warra Tasalonqee kanaaf ergaa kana barreessaa. Tasalonqeen ergaa 1-2 qaba. Abbaan ergaa kana barreessaan ergaa kana Phaawulosi gara waldoota 13tti deemee biyyoota 13 irratti akka waldaa pilaanti godhe sagalee Waaqayyoon dubbata. Dararama ari'atama chaalenjii garaagaraan darbee jechuudha. Filiiphoositti waldaa hundeesseetu waldoota buuresseetu gara Tasalonqee wangeelli hin geenye waan ta'eef gara Tasalonqeetu deemaa jiru. Filiiphoos keessatti rakkinni guddaan Phaawulosii fi Silaasiin mudata. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16 kaastanii yoo argattanii Filiiphoos keessaa ba'anii gara Tasalonqeetu deemaa jiranii hafuurri ooda dubbachiif tokkaan xomboreen tokko biyya Roomaatiif ooda hooduu isheetiin galii guddaa kan argamsiiftu beekamtii kan qabdu Phaawulos faa duukaa fi iddeetu waan tokko itti isaan kunii karaa fayyinaa namatti agarsiisu hafuura Waaqayyoolii qulqullootaa turre jirattee duukaa buute iyyisi. Waa'ee Yesuus ittiin jiraattu malee seetan nu beetti jechuudha. Kutaa kana keessatti dubartiin kun beekamtii guddaa qabdi. Namni ittiin dubbatu warra hojii barbaadaniif rakkina garaagaraa qabanii fi xonqoltii toosha isheetiin balbala garaagaraa banamaa fi kanaaf namni hundumtuu itti fayyadamu jireenya garaagaraaf itti fayyadamu dhaqaniirraa fayyadamu galii guddaatu gala. Mootii Roomaaf immoo gibira gabbarti dubartiin kun. Kanaaf maal qabdi jechuudha? Iggaawwiidha jechuudha. Kanaaf namni tokkotti dubbachuu hin danda'u. Guyyaa tokko garuu Yesuusitti dhufe. Deemteetu Phaawulosiif Silaasutu darbaa jiraniitii boqonnaa dhabdee duukaa iyyaa kaate. Duukaa iyyaa kaateetu fiiddeetu Phaawulosin isaan kanarra fuula Waaqayyoolii qulqullootaa jiraatti. Isaan karaa fayyinaa namatti agarsiisu gaafa jedhu Phaawulos maqaa Waaqayyoon gaafa ishee ifatu lafa dhooftee keessaa caraanee sokke. Beekamtiinis irraa mulqame. Maddi galii karaa ishee argamu sunis inafe. Gaafa kana dhaga'an beekamtii qabdi kana jedhu itti dhufaan jira. Gaafa kana dhaga'an dhaqanii reebanii Phaawulosiif Silaasiin gabaa naannessanii akka isaan reebamanii gabaa naannaan kan taasise beekamtii isheen qabdurraan kan ka'e. Sababa dubartiin tokko agaanantii irraa kufe bichaa miti. Iddoo olaanaa waan qabduuf, kabaja guddaa waan qabduuf, kabajni ishee sun waan tuqameef, mirgi ishee waan sarbameef
gabaanaanessanii reebanii fuula yaa'itti immoo dhiyeessanii Phaawulosii Sillaasiin mana hidhaa keessaa iddoo hama jedhamutti filaniitu warra rakkisoo wanjalanyaa warra dhumaate jedhaniitu dhaqaniitu qofaattidhan hidhuudhu waayyuu miti harkaan miillatti sansalata ka'an jedhu jira. Harkaan miillatti sansalata ka'an maal agarsiisa? Adabi amma kana Phaawulosiif Sillaasitti dhufe hammam dubartattiin kun kabaja akka qabdu, hammam hafuurri dubartii kanarra jiru kun dhiiqinnaa akka qabute mirkaneessa. Namni koo sadarkaa garaagaraa qaba iddootti adabamu miti. Sadarkaan isaaniitti dhaman garuu sadarkaa isa olaanaa. Ituu eessa dhaqaa jiraniiti? Ituu gara Tasalonqee kana dhaqaa jiranii. Sana booddee Phaawulosiif Sillaasii harkaan miillatti jirma fuuncaa jira. Jirma gidduu ciisuu hin faarfatu. Hin kadhatu hin faarfatoodha kutaan sun. Lakkoofsa 25 dubbifattan dingateedha. Asaan asii faarfatu hin kadhatu. Warri kaan immoo hin dhaggeeffatudha. Kan biraan jiru kan jedhaman kutaa Phaawulos faa keessa garuu namni hin jiru. Ituu isaan faarfatanii hundeen manicha dharraafame. Balballi manadhaa hin baname. Amma hin kadhatu hin faarfatu. Warri kaan immoo maal ta'u hin warri dhaggeeffatan sun hidhamoodha. Hiikamsaaf garuu warra furmaata hin qabne. Hiikamsaaf garuu warra abdii hin qabne. Warra abdii kutateetu isaan dhaggeeffatan. Warri sun hidhamanii abdii kutatanii taa'u. Warri kun immoo hidhamanii abdii laatu. Yala isaan dhaggeeffatu. Sunoo duruma yoo tura warri sun. Garuu sagaleen tokko dhaga'amee hin beeku. Sagalee dhaga'amee hin beekne dhaga'ame. Nami mana dhaqeetti faarfatu dhaga'amne. Nami mana dhaqeetti afaan haaraa ta'u dhaga'amne. Nami mana dhaqee keessa haleluuyaa jedhamu dhaga'amne. Maal ennaan harkaan miillatti sansalata jira. Jirma gidduu jiru. Miilli socho'u. Harki socho'u. Inni isaan keessa jiru garuu mana sochoosa. Akka dubbina. Maal kee yoo hidhan inni sirra jiru mana seexanaa sochoosa. Dunkaana jalloota sochoosa. Maraatoon qaawwataa sochoosa. Galma qaallootaa sochoosa. Socho'uu hin danda'an jarri kun. Maaliif ennaan harki to'atamaadha. Miilli to'atamaadha. Inni keessa jiru garuu hin to'atamu. Biyyi lafaa bara baraan kaleessas gochuu kan hin dandeenye, sichis gochuu kan hin dandeenye isa Waaqayyo kenne sana hin dandeessu. Haleluuyaa. Ila warri sun ikkoo natsaannatii qabu. Mana hidhaa keessa jiru malee harki miilli hidhamin kun immoo harki sidhamaadha. Miilli sidhamaadha. Maal ennaan jarrattiin akkas Waaqa keenya lafaan dhoofte barriyyuu buqqiftee ba'uu dandeessi shakkii qabu. Hin sodaatamta. Abiddi sirra jiru, maqaan sirra jiru, faarfannaa si keessa jiru, halleluuyaa si keessa jiru, maqaa Yesuus mana kee keessa jiru, naannoo kee irraa jawwee lafaannaa, safara keeti jawwee lafaannaa, gaa'ila kee irraa jawwee lafaannaa, harrayyuunni sitti bakkaruu barbaade hin goombifama. Maqaa Yesuus inni gaaficha xomboritti lafaannee, maqaa Yesuus inni kaleessa beekamti abbaa ormaa lafaannee, maqaa Yesuus inni rakkisaa dhalootaa lafaannee, ganama kana hin dhufa. Isa gatii jibaa isa lafaannaa, humna kee nyaate lafaannaa, jilba kee nyaate lafaannaa, saabjuu kee nyaate lafaannaa, soomsa kee nyaate lafaannaa, gaa'ila kee nyaate lafaannaa. Iyyi lafaadhaa maayidi maaloo jari maaloo dabalisanumaa dubbiin kan ta'e seexanatu kufe. Kanaaf hoore humna isaan itti fayyadaman hin qaxaqqatan utuu faarfatanii garuu hundee mana dharraafame. Warri harki nagaa miilli nagaa natsaannatii qabani bubbulan waggaa 2-3 ta'an. Warri kun garuu har'a dhufanii wallinnaan mannidhaa ishiniin baadhu jette. Baranamee iddoon sin badaalle sin baadhuedha. Namni lafa barbaade yoo si kaa'e, seexan lafa barbaade si kaa'e, haalli lafa barbaade yoo si kaa'e, akkeedha inni sirriitti kaa'an. Iddichi iddoo kee miti taanaan, iddoo kakuu kee miti taanaan, iddoo eebba kee miti taanaan, lakkii na tulfaatteedha. Lakkii na qannaxxeedha. Larabaa gatiima piriita lakkii humnan qabuudha. Lakkii nan goolameedha. Manni raafamuu jalqabde maal ennaan warra akkasii baachuu hin dandeenyu. Attam jennaan isaan kun iddoo kanatti hin barbaachisanii. Kanaaf horennaan
barrinnan banamaatti. Hallelujah. Cufameera qollofameera banamaat argame. Cufamaniiru qollofaniiru banamaasa argita. Aniiru jechaan gochaan toshaan xibaaraan maal garuu banamaa argita. Banameen argaa maaloo dabalee dhikaa. Sana booddee gaafa fiigaa dhufani warri dhaban hundumtuu maal ta'an jedha inni kaman uffeechuu jalqaban achii banaa asii banaa warri eegduun fiiganii gaafa dhufan jarri yaa'anii badan jedhaniitu isa jalqabaa eenyuun naqanii ilaalu beektu Paawuloosiif Silaasiin barbaachatti ka'an maaliif ennaan isaan kun baanaan dubbiin cimaadha warri kaayyoo baddee utaataan qabu Paawuloos irra akkaatiin as dirraa jedhe mi'aan hojjira dhibe waaqayyo dhoksee si mul'isumatti si mul'isa. Paawuloos amanni banaadha ba'anii sokkuu danda'u turan garuu ergaa jira ganaa dubbii fixan malee hin deeman waaqayyo dubbii barbaadee dhaqe ka'achi waaqayyo dhimma koof dubbii barbaade dhime dabal jedhime maal ennaan namittiin sun arguu qabdi eewun isa isaan argan kana isa isaan reebamaniif sana isa agaananticha lafaan sana arguu qabdi kanaaf gaafa inni dhufu fiigaa gaafa dhufu maal godhu reennaan jilbeenfadhodhan attam reennaan maatii keessa saabii fideedhan namittiin nattee maatii fiddeetu hin hafe amma waa'een eeguu waa'een ittisuuf ittifamu waa'een wanjalanyaa waa'een maaloo nafe amma maal ennaan isheen on jilbeenfatte isaan gooftaa kadhatuuf gamaa gamanaa yeroo yaa'anii dhufan waan biraa ta'eera dubbiin mi'a meen jedhaa warruma sanatu warra iddoo ulfaataa sanatti eegaman sanatu warra iddoo sekuritii sanatti hidhaman sanatu ilaalennaan harkatti hin jiru miillatti hin jiru eebbaan hiikte kan jenneef namichicha ilaame isa barnaame dhimma keeme Yesuustu fudhata. Namittiin gooftaa fudhatte sana booddee deemaa ennaan hin deemnu maal ennaan yakkaan hidhamne waan ta'eef hamma manni murtii kan nu dhiisuutti hin deemnu. Adeeman jedhan ennaan hin deemnudhani. Hallelujah. Inni dirqamaa harrammoo didame. Waaqayyo dabaree fidaam. Ne dabareen naagaa'e. Dabalee dhikaa. Warri dhimma sana ilaalan adeema dhimmichatti himnaan adeeman gaa baqqaa beeku silas beeku adeeman baqqaan nan hin deemnu. Nuyi hattuu miti seeraan nuyi tani yakkattiin hidhamne kottaatii nu qulqulleessa. Sodaataniin inni narra jiru hin sodaachisa. Dhuguma Yesuusitti amante taanaan dhuguma Yesuus akkasirra jiru beekte taanaan inni narra jiru hin sodaachisa. Galanni isaaf haa ta'u. Hallelujah. Ulfinaan hin deemanii kabaja kan na dhibe keessaa garuu dhiigirra lola'a wayyaa irratti cicciteera inni isaa irra jiru garuu mana raasa. Amma gaafa jara kan reebamte Yesuus waaqayyo jalaa dhoksuu dadhabe. Gaafa gaanantiin sun rukutamte kuftee harraba jara sana harka jara sanaa irraa ittisuu dadhabe lakki manadhaa keessaa waa sirreessuu barbaada. Ameen jedhame. Achi ba'anii gaafa gara Tasalonqee dhaqanii Tasalonqeetti 7 sadii wangeela gaafa san lallaban warra Tasalonqee immoo Phaawulositti duulan magaalaan sun itti duule. Hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 2 argachuu dandeenya. Hojii ergamootaa 17 lakkoofsa 2 irratti in arganna. Akkuma amala isaa Phaawulos mana sagadaa sanatti ol lixee sanbata 3 dubbii macaafa qulqulluu isaaniitti dubbachaa ture. Sanbata 3 jechuun 7 sadii gaafa inni wangeela barsiisuu jalqabu gamaa gamanaatti dacha'anii inni Filiippoositti biyya balleessaa ture sun nutti dhufeedhaniitu Phaawulosiin ari'an. Sana booddee ofiisaaf gara Qorontoositti deebi'eetu mucaa hafuuraasaa Ximootoosiin erga. Ximootoos dhaqee magaalaa kanatti wangeelaa lallabuu jalqaba. Mee in ilaalla 2 Tasalonqee isarraa 2 akka jedhan. Isin bira utuu hin dhufin Filiiphoosittis akka dhiphanne namoonni akka nutti darbanis hin beektu. Isin biras warri nuun morman utuma baay'ataniyyuu wangeela isaa akka isinitti himuuf Waaqayyoon keenya ija jabinaa nuuf kenneedha. Xalayaa gaafa barreessu dubbata. Filiiphoosiin Ximootoosiin gaafa ergu Ximootiyoos waldaa kanatti itti fufee wangeela lallabuu jalqabe. Kaayyoon Phaawulos warra kaanitti qaamaan keessa jiraate wangeela lallabeera waan ta'eef
Tasalonqeetti wangeela lamugaa barbaadu gaafa dhiisu Ximootoositti erge. Akkasuma 3:2 irratti sagalee akkas jedhu argina. Amantiitti isin jabeessuuf cimsees akka isin gorsuuf nuyi obboleessa keenya wangeela Kiristoosiif ergamuttis hojjetaa Waaqayyoo isa ta'e Ximootiyoosiin gara keessanitti ergineerra. Amantiitti akka isin cimsuuf dubbichatti akka isin jabeessuuf Ximootiyoosiin isin ergeera. Warra kam Tasalonqee keessa gurmuu xinnoo tokko Waaqayyotti amanteeni hin bittinnaa'inaa, hin faca'inaa, abdiin kutinaa. Ximootiyoosiin isin ergeera. Dheetu Ximootiyoosiin itti ergaa. Ximootiyoos gaafa dhaqu immoo dhaqee barsiisee tajaajilee dhaamsa wayii tokko kan sagalee abdii wayii tokko Paawuloosii barreessa. Lakkoofsa 6 dubbisa. 3:6 Tasalonqee irraa 3:6. Amma garuu Ximootiyoos isin biraa gara keenya dhufe waa'ee amantii keessaniif waa'ee jaalala keessanii oduu gaarii nuu fide. Akkasumas isin yeroo hundumaa gara laafinaan akka nu yaadattan akkuma nuyi isin arguu yaannus nu arguu akka yaaddan nutti hime. Amma Paawulos asirratti dhimma isa kanaaf galata barreessa. Amma kutaa kootti gaafan deebi'u waa 3 dubbata kutaa sana keessatti galata barreessa. Batalee boqonnaa 1 lakkoofsa 2 lakkoofsa 3 kutaan jiru sun deebii Ximootiyoos waldaa Tasalonqee irraa argee dhaamsa ergeera. Innis maa'inni waa 3tu waldaa kana keessatti ta'e. Tokkoffaa jarri Paawulos Ximootiyoosiin itti erge kuni amantiin isaanii amantii hojiidhaan mul'atu ta'e. Amanuu irra darbanii gooftaa beekuu irra darbanii waaqessuu irra darbanii waaqni isaa waaqeffatan kun piraaktikaalii yookaan qabatamaatti waaqa hojjechuuf humna qabu, aboo qabu, aangoo qabu akka ta'e amanan. Amantiin isaanii guddaa akka ta'e waan amanan kan immoo hojiidhaan agarsiisu. Waan godhan waldaa keessatti waan sagalee Waaqayyootti dubbate hojiidhaan agarsiisu. Kanaaf iyyuu amantiin jara kanaa waaqeffachuurra kan darbe ija kan qabu ta'etu mul'ate. Abbaan ergaa Yaaqoob akka jedha. Amantiin hojiin ala maalidha? Du'aadha. Amantiin hojiin ala du'aadha. Namni tokko Waaqayyootti amanee hojiin qabu yoo ta'e amansiinsaa maaloodha? Du'aadha. Maqaan isaa ulfaatu. Abdadhaa kanaaf. Abdii isaaniitti cimoodha jarri kun. Hin abdatu Waaqayyoon, jira Waaqayyoon wajjin jiru. Na gargaar. Ilaame waa'ee kee namaa wajjin haasa'ini Waaqa wajjin haasa'i. Namni gaafa taasisuu jalqabdu jidaariin dura galiin kee ji'a meeqaa siin jedha. Namni maal qabda kiraayii moo mana kee jiraattaa siin jedha. Namni attamatii firammoo eessaa qabdaa siin jedha. Amma isa ila namoo sila yuun qabu waa'ee kee beekuuf si gaafata. Sa waa'ee kee beekna dhiisi. Sa waa'ee kee beeku wajjin haasa'i. Maaltu diskeeshin isaa si gate siin? Maaltu si cannaqee siin? Isa waa'ee kee beeku. Mee Yesuus waa'ee koo beeka jedhi maaloo. Natti Waaqayyo dubbataara dhaga'i. Mee waa'ee Yesuus waa'ee koo beeka jedhi. Yesuus immoo attan goota siin jedhamiti akkasan sii godheedha. Yesuus immoo mee attamitti jiraatan jedhu anas si jiraachisaa. Yesuus immoo attamitti guddatan siin guddisaa. Iyyi na guddisaa jedhi maaloo. Dabalee reekaa. Waa'ee kee nama mariisuu caalaa. Ajandaa kee namaa ibsuu caalaa ajandaa kee Kiristoositti dhiyeessi. Innoo cabsee karaa sii bana. Waa'ee ofii kee fi waa'ee dhimma kee waa'ee jireenya kee ituu gooftaa wajjin hin fixin namatti hin fidin. Namoonni tokko eega nama biraa ta'uu dide gara gooftaatti fidu. Eega namni isaan bulleesse. Eega nama ajandaa harkaa dha'e. Eega wanti baay'een jala akka barbaadu akka hin taane ta'eeti gara Waaqaatti fidu. Waaqa wajjin fiti. Inni abbaa keeti. Abdadhu si gargaara. Mee Waaqoon gargaaradha. Dabalaadhaa kaa. Nu ijoollee Waaqayyooti. Nu ijoollee kakuuti. Nu warra dhiiga isaatiin bitameedha. Kanaaf iyyuu jireenya jiraattan keessatti, deddeebii keessan keessatti abdiin keessan guutuu haa ta'u. Abdadhaa Waaqayyoon. Kanaaf jarri kun tokkoffaa amantii isaanii
hojiidhaan yookaan ijaan mul'ata. Jaalalaaf gatii baasuun dadhabu. Abdiin isaan immoo guutuudha. Kanaaf Phaawulos ija kana irratti argeetu baay'ee jara kana galateeffata. Mee Qorontos irraa boqonnaa 13 dubbiseen goolabuutti dhufa. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan afanii jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caala. Isaan kun sadan afanii jiraatu. Ija afee jiraatutu waldaa kana keessatti argame. Har'aa jalqabee iji afee jiraatu mana kee irratti mul'atu. Iji afee jiraatu jireenya kee irratti mul'atu. Iji afee jiraatu guddeena kee irratti mul'atu. Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo iddoo kana jira. Haleluuyaa. Amma yeroo kadhataati. Waaqayyoon kadhanna. Hundumti keessan ka'aa ijaajjaati. Ta'a gaafura keessa. Haleluuyaa. Kaleessa gargaartee na fiddee. Dachaaf gaara baay'ee na baaftee. Kaleessa gargaartee na fiddee. Dachaaf gaara baay'ee na baaftee. Sichitti nangattu nan beekaa. Gooftaa koo naaf qabdaa makeekaa. Sichitti nangattu nan beekaa. Gooftaa koo naaf qabdaa makeekaa. Kaleessa gargaartee na fiddee. Dachaaf gaara baay'ee na baaftee. Kaleessa gargaartee na fiddee. Dachaaf gaara baay'ee na baaftee. Sichitti nangattu nan beekaa. Gooftaa koo naaf qabdaa makeekaa. Sichitti nangattu nan beekaa. Abbaa koo naaf qabdaa makeekaa. Sichitti nangattu nan beekaa. Gooftaa koo naaf qabdaa makeekaa. Inni kaleessa si gargaare sichi sinuma si gargaara. Inni kaleessa si baata sichi si baata. Inni kaleessa si oolche sitti si oolcha. Inni kaleessa karaa siite sichis karaa siita. Hallelujah. La rabajama kilahi boka. Galatomi barabaraan. Kabajami barabaraan. Gargaarsa keef galatomi. Araara keef galatomi. Eebba keef galatomi. Gaarummaa keef galatomi. Geggeessaa keef galatomi. Arjummaa keef galatomi. Ati abbaa keenyaa galatomi. Ati gargaaraa keenyaa galatomi. Ati utubaa jireenya keenyaati galatomi. Barabaraa siyaa galatu. Waaqayyo jireedhaame. Dabalaa hedhaaka. Waan haleluuyaa. Waan bineensi xixiqqoo rirma kan jenneef amma rimmaa hin geeksu injiraanirrallee kan xiqqattu wanta jireenya namoota baay'ee nyaattuun argaa. Jireenya namoota baay'ee irrattan argaan. Bineentiin kun nama ciniinti, nama nyaatti. Ilkeen isheen dhaga'ama iddoo isheen nama ciniintu. Iddoo isheen ciniintuun dhaga'ama, isheen ciniintu garuu hin argamtu. Bineentii xixiqqoodha. Ijaan argamuuf hin ulfaatti. Namoota baay'ee irrattan argaa. Maal kun jennaan akka innaan jedha Waaqayyo Gooftaatu. Kallattii garaa garaan jireenya isaanii waraansa dhibeen, waraansa jireenyaan wantoota jireenya ilmaan namaa nyaachaa jirudha. Warra kaan fayyaa isaaniitu nyaatamaara. Warra kaan abdii isaanii nyaatamaara. Warra kaan gammachuu isaanii nyaatamaara. Bineensolii kana nan fixadhe Waaqayyo. Warra amantan inuma ta'a. Annan argee amaneen dubbadhaa warra amantan inuma ta'a. Bineensolii kana nan fixadhe Waaqayyo. Laadiviik harka keessan ol kaasaa kaa. Lora bagata mandora jipasi katoma ponda. Bineensi kun ofirraa buqqisuuf harkaan tuquuf hin mul'atu xinnoodha. Garuuti iddoo peenii isheen dhaga'ama. Lafi isheen nama nyaattuun dhaga'ama. Lafi isheen nama ciniintuun dhaga'ama. Yaaddoodhaan, dhukkuba garaa garaan, sodaadhaan, cinqatiidhaan hin ciniinti. Peenii ishee jireenya namaa keessara. Garuu jaa hin argamtu. Inni jaan argummoo nan xara ga'eera. Ol kaafadhaa harka keessan. Ati guddaadha. Ati jabaadha. Ati mo'aadha. Ati sodaatamaadha. Harka kanarraa abiddi haa dhufu. Harki kanarraa abiddi haa dhufu. Harki waraansa nyaatu haa dhufu. Harki dhukkuma nyaatu haa dhufu. Harki dhiphina nyaatu haa dhufu. Harki sodaa nyaatu haa dhufu. Harki yaaddoo nyaatu haa dhufu. Waameera abiddi harka kanarratti.
waameera abidda harka kanarratti waameera abidda harka kanarratti harki kun adibamu ammaa kaasee harki kun tuqama ammaa kaasee isa nama nyaate irratti abidda nyaatu isa nama dhibbisu irratti abidda nyaatu isa nama nyaatu irratti abidda nyaatu dhukkuba qaama namaa keessaa kan nyaatu yaaddoo sammuu namaarraa kan nyaatu sodaa laphee namaarraa kan nyaatu abdii kutannaa namarraa kan nyaatu abidda waaqayyo waameera abidda waaqayyo waameera. Harka kana warri cal jedhee sin dhibbisu mataa keessarra kaattu warri dhukkubsattan immoo lafa dhibee keessanirraa tokko mataa keessa tokko immoo iddoo dhibamte irra kaattu warri garuu calleettan hin dhiphattan mataa keessarra kaattu nan argaan akka waan bookee wayii abidda lillixee xaxxaaxooftee gubattu jireenya namaarraa waan xaxxaaxooftee gubattuun ilaala waan ta'eef. Elaa diviima kaatoona warri sammuun keessan callee sin dhiphatu lolamuu sammuu keessarra kaadhaa warri garuu waraansi jireenya keessarra iddoo dhibeen keessan jiru harka tokko kaattu harka tokko mataarra kaattu. Magiloo divina nama mahatuna prado jania masekando la diva prodi kama dona mahendina sepona glada jikama mahaduna harka kan harka Yesuus tutuqega barruun kun chaapeera jalan dhaabattu dhukkubi harka kana jalan dhaabattu waraansi harka kana jalan dhaabattu dhibeen harka kana jalan dhaabattu harka kana abidda sitti godheera abidda sitti godheera. Ilaala namoota baay'eerra duduu jalqabdeet abidda sitti godheera sammuu kan cannattu du'i keessa jireenya kan waraantu fayyaa kan waraantu kalee garaacha keessa kan jirtu abdii kutannaa kan facaatu sodaa kan facaaftu jireenya ijoollee waaqayyo keessa taa'uu hin dandeessu abidda sitti ajajeera. Nyaatami maqaa Yesuusiin keessa nyaatami maqaa Yesuusiin keessa nyaata laallu mana cannaqama sammuu isaa irraa bedda dhufaara kan waraana mara dhukkubi jireenya isaanii keessa gubataara akkuma tuma dhaabata dadhabbii wayii tokko jireenya isaatti dhageessisa ila namoota baay'ee abiddi kun argateera ba'aa namoota baay'ee irraa urkufaa ilmi waaqayyo dudu'aarti yeroo umni waaqayyo dura dhufu wanta cicciniitu jireenya isaa nyaatutu yeroo isheen duduutu isaanitti immoo jireenya isaanitti ulfaata. Jireenya isaa kanatti tulfaata akka dhagaatti ta'a jireenya isaa tula labdii waaqayyo darbaara laadoo kaamaa tuurra bajji kanda liva beeka maansi taanto piina naatu the wonder glava bahatima mashina latu komanza kalanda jipen elaka eje elaka namoota baay'ee nagaan ta'ara la namoota baay'ee nagaan ta'ara ni nama nyaatu jireenya namaa kee nyaata mara la namoota baay'ee nagaan ta'ara la elaka nagaa Yesuus ela nagaa Yesuus ela nagaa Yesuus ela nagaa Yesuus la naato raba gada jima sekan la nagaa Yesuus la nagaa Yesuus dhiiga namaa keessa la nagaa Yesuus qaama namaa keessa la nagaa Yesuus jireenya namaa keessa warri nama nyaatu la dudu aarti dhiiga namaa kee adu aarti foon nama jireenya namaa kana lamfattu abdii kan nama kutachiiftu yaaddoo kan nama tatu la dudu aarti waan san beeka waraanamu beeku malee waan isaan waraanu beekan inni dhiphatu malee waan isaan dhiphisu beekan hamma garuu isa dhiphatu keessa nyaatamaara la abiddi waaqayyo nyaachaara la dhiiga kee keessa dhibee maqaa qabu maqaan qabne gubeera jireenya keerraa gubeera fayyaa keerraa gubeera isa ajandaa tokko malee sammuu si dhukkubsu gubeera sa sodaa sitti naqe gubeera sa aarii sitti naqe gubeera sa abdii kutannaa sitti naqe gubeera jireenya keerraa gubeera fayyaa keerraa gubeera hojii keerraa gubeera kaayyoo keerraa gubeera gaa'ila keerraa gubeera afura cinqatii gubeera afura yaaddoo gubeera afura dhiphinaa gubeera humna budootaa gubeera aangoo xonqaayii gubeera fura xibaaraa gubeera sadhiiga keenyaatu gubeera ergamaa du'aa gubeera afura kisaaraa gubeera afura yaaddoo gubeera fura abdii kutannaa gubeera gubeera jireenya keerraa gubeera dhiiga kee keessa la gubachaara namoota keessa la warraaba gadi masika toma la gubachaara daf inteesu jolla waaqa duukaan deemtu isaan abdii qabu isaan kakuu qabu isaan milkaa'uuf jiru waaqayyo wajjin jira warra waaqa wajjin jiru hin dandeessu mana isaanii waaqayyo jira jireenya isaanii keessa waaqayyo jira karaa isaa irra waaqayyo jira deemi yaaddoon deemi dhiphinni deemi dhukkubi ala essay Estela namoota baay'ee nagaan ta'eera. Abidda Yesuus la qabateera. Dhiiga keessaa gubaa'eera abiddi Yesuus. Lafee keessaa gubaa'eera abiddi Yesuus. Nagaa keessaa gubaa'eera abiddi Yesuus. Abidda Yesuus. Helaa kuno nyaatamaara. Ammallee nama lamatu jiru la. Hela. Ammallee tokko tafe ammallee la tokko tafe obboleettiin tokko hafteetti. Mucaa durbaan tokko hafteetti la. Hela abdii ishee kan harkaa nyaatame nagaan ishee kan harkaa nyaatame humni ishee kan nyaatame qabateera. Ela kuno kuffiseera galata laadhaa ilma waaqayyoof jirattan dabalaaka inni si nyaatu nyaatameera
Rakkisaan mana kee nyaatameera. Rakkisaan mana kee nyaatameera. Hafuurota dhiiga Yesuusiin kaadhaa badhaa iddoo jirtani daba. Yesuus abbooma kaasiidhaaf. Maqaa Waaqayyoo hin abboomamta kaasa. Ariifadhaa kotta. Kotta ariifadhaati. Kotta ariifadhaa kotta. Kotteeratti ariifadhu kottu maqaa gooftaan. Ariifadhu kol qabadha. Harka ol qabadha. Daba ariifadha harka ol qabadha. Hafuurota nana maqaa Yesuusiin warri mucaa jara kana nyaattan yeroon isin ajaju wal duukaa shashan iyyitanii shasadiin sadaffaatti tokko lama sadii kaan jiru shashan iyyitu iyyuuf tokko lama sadii iyya wal duukaa tokko lama sadii afur isanumaa Yesuus jireedha. Kotta hundi keessan as kotta. As kotta. Ani kameeradha ol duukaa guddisaati. Ani kameeradha. Dubbadhaa kaa. Sadhumaa. Nagaan deebi'a. Yesuus jireedhaa kaa. Warri kamuu namaatti gammaddan molma Waaqayyoof galata dabala. Raaba gadda jiima paara koota monda. Yesuus jira moo hin jiru? Hallelujah. Harka kee ol kaaftetta. Harka kee ol ka'eera. Lafa jiru harki sirratti ol ka'ee bushaa'u. Lafa jiru harka maaf sirratti hiixatu haa gogu. Jiraachuu kee jibbee, kakuu kee jibbee, nagaa kee jibbee, mana kee irratti kan xiyyeeffate. Ilaa nama sadii as keessaa seexanni gaddaan dha'uu barbaaddi kadhadhu nan oolchaa naan jedha kaas harka kee dheeran. Jiraachuu kee jibbee, nagaa kee jibbee, milkaa'uu kee jibbee, ajandaa qopheeffatee mata duree jijjiiree kan sitti dhufaa jiru harka Waaqayyoon sirraa busheesseera. Hafuura ija boomsaa sirratti ka'e humna Waaqayyoon busheesseera. Karaa ati dabartu eeggatee kiyyoo kan sii kaa'u barbaadu harka Waaqayyoon busheesseera. Guddina kee hinaafee, nagaa kee hinaafee, kakuu kee hinaafee, milkaa'ina kee hinaafee, mana kee mana abbaa kee gadda galchuu kan barbaadutti gadda galcheera. Isa mana kee qophaa'ee mana diina keetti deebiseera. Dhala keerraa fuudhee, gaa'ila keerraa fuudhee, fayyaa keerraa fuudhee, lubbuu keerraa fuudhee, Hamaas irratti faradame gara diina keetti deebiseera. Gara sasii qopheesseetti deebiseera. Gara sasii qindeesseetti deebiseera. Mana keerraa du'a kaaseera. Salphina mana keerraa kaaseera. Boo'icha mana keerraa kaaseera. Gadda mana keerraa kaaseera. Maqaa Yesuus irratti ol ka'e harka hamaa busheesseera. Yaada hamaa busheesseera. Karoora hamaa busheesseera. Sagantaa hamaa busheesseera. Ijaarsa hamaa busheesseera. Diigeera jireenya keerra. Diigeera mana keerra. Diigeera dhala keerra. Diigeera mana abbaa keerra. Diigeera daa'ima keerra. Diigeera dirree hojii keerra. Diigeera waldaa keerra. Diigeera mul'ata keerra. Diigeera kaayyoo keerra. Diigeera gaa'ila keerra. Sagalee guddaa lakkoon ol kaaftee jirtutti diigameera erga. Dabalee erga. Sanumaa dabalee adiyee. Waaqayyo kan nama lama as kan nama tokko biyya gaddatti ni rifaasisaa seexanni qopheesse hambiseera. Nama tokko qiimii wayitti qabataniitu karaatti barbaadu. Inaaffaadhaaf karaatti barbaadu. Karaatti barbaadu. Baay'ee lubbuu irratti xiyyeeffatu. Waaqayyoo bishaan godheera. Lubbuu tokko balaa makiinaatiin galaafachuu barbaadu. Waaqayyoo bishaan godheera. Lubbuu tokko maatii keessaa nama jaallatamaa biyyaa galaafatanii gaddaan karaa deemsisuudhaaf karaa barbaadu. Waaqayyoo bishaan godheera. Nami amantu ani ooleera jedhi maaloo. Dabalee dhikaa. Tokko dabalimee. Oolchaadhaaf galanni mala. Ganamni kun akkuma ganama gammachuu ta'e misiraachoo dhageesse. Ganamni borii immoo isa amma sii kakatame kan itti argitu siif ta'u. Har'a misiraachoo dhageesse borii immoo ijaan argi. Ganamni borii ganama hojii jalqabaati. Ganama torban jalqabaati. Ganama torban jalqabaa Waaqayyo tokko jedhee hojii siifa jalqabu. Faayilli kee iddoo jiru murtoo argatu.
dokimentiin kee qabame gad dhiifamu propozaaliin kee dabeesiifa mirkanaa'u warra kan kee qabanii karaa simalmaas arraa jalqabee xaalqaan siifa galamu guyyaa borii misiraachoo dhaga'i oduun galataa mana kee haa galu torbanarraa xalayyaa galataa baadhuu kottu eebba kuufamaa baadhuu kottu dhuga baatii qabatamaa baadhuu kottu maqaa Yesuusiin beellama keetti murtiin haa ta'u qaxaroo dhimma kee gabaabseera dhiiga Yesuusiin gabaabseera torbanootarraa jootarraa guyyaatti jijjiireera kana caalaa gaafii baatte karaan deemini kana caalaa hin marmaariini ariifachiise kakuu keeji walitti si baaseera eebba keeji walitti si baaseera balbala hojii sitti baneera balbala gaa'ilaa sitti baneera balbala hojii fayyinaa sitti baneera. Fayyaan kee dhibamu jira hin dhoffatta. Fayyaan kee dhibamaa hin dhoffatta. Namatti himuu hin barbaaddu. Iddoo garaa garaattis kadhachiifteetta. Garuu akkuma sana sirraas hin kaane sitti sin daballe sanuma baattee jirta. Iddoo baay'eetti kadhachiifteetta. Tuttureera wanti kun. Tuttureera si keessa tuttureera. Ittiin cannaqamtaa. Sodaatti galteetta amma wanti kun na ajjeesinnaa ittiinan du'aa maal ta'innaa jette kadhatamee hin taane tarii maa inni jettee of shakkita ittiin hin duutu sasi nyaatuun si kee ajjeesa deema. Lubbuu dhiiraati la waaqayyo sasi nyaatuun si kee ajjeesa malee dhukkubaan hin duutu. Ingaa jedheera waan hin ta'eef jedhee waaqayyo si duukaa bara lakkaatu. Bareede waaqayyo nama naan siif hin dabale malee rakkina keef hin daballe kan isaa xumureera ati garuu itti fufta jedhe galatoomi bara baraani haleluuyaa. Me waaqayyo jiradha me uffeedhaame maattan ani boqodheera dhime uffee yaa Yesuus koo natti tolta natti tolta natti tolta damma nadirra caala natti miyoofta damma nadirra caala natti miyoofta Let's